Naga warri duuba sanii jirtu jirra jalaa ka jirutu jireenya argaafataa jirtu Abdulaziz Yaasin barattoota deessan eebbisuu dhufnee galma jirra jala maatiin barattootaa jirtu barsiisaa Yaasin imaamuu dhufnee fuuldura kana jirra jala ijoolleen Firaansi irraa jirtu naaf jiraadha ammas jireenya badhaadhaa akkam nagaa jirtu teessumni nishaadha bakki jirtan galmaa barattoota akuudha bashannanaa barattuu kolfaa tattabadha bashannanaa barattuu kolfaa tattabadha jirra jettan sila badanaaf jiraattan jajjabee ilmaanaayyaa baay'ee mabareedan akka abaaboo jaagayyaa kan foon isaa urgaa'u akka shittootitti kan halluun isaa nama hawwatu fageenya irraa dhiyootti fuula keessantuu ifa akka ji'a goobanaatti anaa dhufu jennee irra kaa kan dhiiraaf dubartii anaa dhufu jennee irra kaa kan dhiiraaf dubartii xiqqaaf guddaan keessa yaamsa awwaaltanii gaafni 13 kun eebbaa jettanii galma abbaa gadaa gaaddisa godhattanii maanguddoon fuulduraa geessonni taananii qeerroonis duubaan jiru daangaa enna jedhanii qaqqacalee kun immoo isteejii isaa jiru isin simachuu jedhanii qaqqacalee kun immoo isteejii isaa jiru isin simachuu jedhanii Hamileen akkanaa jiru hamileen jiru nan sobee keessumootaa kun guyyaan irraa kun nuuf ispeeshaal dee yookaan guyyaa addaa jedhama kan barattoonni keessa eebbifaman baratanii afaan Oromaa isaan akeeka gaarii irra jiru kan mana barumsaa maalumaa isaan akeeka gaarii irra jiru akeekni mana barumsaa maalumaa manni barumsaa kun akeekni isaa ganamaa abdii borii ta'ee guddisuudhaan manamaa sammuudhaan nu garee nu taasisuudhaaf dorgomaa sooftuweerii sammuu sireessuudhaan beekamaa Cyber criminal ni natamnu gonkomaa afaan isaanii barannee yoo dubbifnu sirni jarri ittiin bulanis kennuma akutti barannee hin deemne biyya namaa faranjiin daawwannaaf dhuftus hin rakkanne tasuma ingiliffaan keessummeessite barattoonni akkus akkuma galatoomii akkuu akeekni keetis kanuma galatoomii akkuu akeekni keetis kanuma nan sobee Wow, sinin jennee raka ummata nagaadhaa hisobee salmaan sabaa jechi keemaadha galatoomii akkuu akeekni ganamaa barsumaan nu tole ati barsiisaa miti nu sabbaadha malee miileenota sasi malee kan kee kun nani beewaan jedhuu wallaale galata kee kun ormillee nu bare kuni barnootaa miti nootoriidha malee bilgeeni naasofee bannee olii galle tiraampisin dhageeffataa nuti maqaan mallee addunyaan guddattee afaansi wallaaluun immoo biraa galle ingiliffumaan nutti himnaan aadaa jaraa fuunee kennammoo awwaal galatoomiyaa kun dhaloonni barre galatoomiyaa kun dhaloonni barre galatoomii akkuu akka nam tokkooti nama tokko taatus miiliyeenaati waan ati hojjetteen si faarsa namuuti ilma sabaa taanaan ta'u akka keetitti qabsaa afaanii kallattii hundatti yuutuubii tiiktookii alaaf biyya keessatti qaamaanis barsiisaa hundeessuun zeebalatti yuunaayitidii madda olaabu akka adaamii keessatti damee babal'ifatee bobba'e barsiisuu irratti galatoomii akkuu akka nam tokkooti nama tokko taatus miiliyeenaati nama tokko taatus miiliyeenaati waan biraa nutti illee hojjechaa sin jiru takkaa inni banne dhaloota gargaaru barnoota barsiisuun sammuu isaanii ijaaru baratan malee gara gaaddisaa biruu barachaatiin irraa addunyaa jijjiiru afaan hunda barreessa namni wal baru hariiroo walii cimsuuf isa kan nu gargaaru afaan faayidaa hedduu qaba dhaloonni haa baru meeshaa kana qabne sarara kan si gargaaru afaan diina kee beekuu diina kee jalaa si bara dhaggeeffattee dhaggeessa diinni waa sin dararu dubbifattee bakka kan barraa'e dubbattee oolchita waan taamayu gurguddee bitattaan namni sin gargaaru galatoomii jennaa Abdulaziz Yaasin mutaalee lafa dhufaaru dhufaatii eegaa addunyaanis rabbi si haa gargaaru dhufaatii eegaa addunyaanis rabbi si haa gargaaru galatoon barsiisaa waan ati naaf taate barsiisaan dagal waan siif ta'uu dhabe jechas kan ittiin ibsadhu Anta waa'ee kee yoo deemus dhaabbadhee oolmaati naaf oolte san hunda yaadadhee galata kee galchuuf yoo maaluma jedhe jechi naaf gaalaata akkaan jechuu fedhe naaf hin ga'u beekaa hin dhiisu yoo maraa qeerransa moolee jakamtuu biyya jira Abdulaziz Yaasin jechuun gara laafaa namaa isa tabbaa maraa barbashaasha namaa kan fuula diriiraa yaa bashaasha namaa kan fuula diriiraa kan naman tuffanne xiqqaa jedhee guddaa ija tokkoon laalaa dhiiraaf shamara hundaa addaan baasee laalu amantiin qoqqoodaa galatoomi jennaan galanni kee guddaa galatoomi jennaan galanni kee guddaa galatooma amartu galatooma jennaan
kan dhiiraaf shamara gosa hunda qabnaa barnoota illee bara giraamarii fi musliimii deemsinis jira bukaamariiwwan beekamnaan giraamariin beekamnaa bukaamarii waa mara liisniing iskiilii dandeettii waa dhagahuu gurra barreessuuf dubbisuu haasawuu waa mara wanti hin jirre hin jiru ni qabna waa mara koota ni gannooftu galmeen keessan haara afaan hunda baruun addunyaa wal bara xiqqaa guddaa keessan umrii hin daangessu bara saalanis qoodu kan dhiiraaf shamara aayyo fi abboonis baradhaa barsiisa agaraa kan isiniif dhaabbate hakuun bakka hunda jira kan isiniif dhaabbate hakuun bakka hunda jira. Ameera kennaafu kaleessa hundoofteree bulliin daa'ima seenaa boonsaa hojjettee hojii kennuuf hima tajaajila guyyaa guutuu kan dargaggoof daa'imaa fageenyi si daangessin innatti dhuftee ufuma zaybala kaateen dhufii madda walaabuus achuma zaybala meerii kennamaaf caammaan silumaa jettee olmaatiin haa olteef galanni kee maaluma jettee olmaatiin haa olteef galanni kee maaluma aduuf deemsi hummiidhu milkaa'ee ati yoomuma baasiin irraa hambiftee ilma sabaa ta'uu kee dhugama odaa tulluu irraa ta'e akkuwata akkasuma odaa tulluu irraa ta'e akkuwata akkasuma. Firiin kalee badhaafte har'a kuna mul'ate takka jalee barsoota ta'eetii kan ati oomishte kan umriin daa'imaa jala sammuun guddate kan abbaan itti gammadu waan ilmi hojjete barsiisota akkuu ati yoom argite barsiisota akkuu ati yoom argite. Barsiisaa Ferezaanii Firasaa hunda eebbise na fakkaate barsiisaan Idemsi immoo wayi kitaaba nyaate barsaan ispookanii akka harmoodhaa guddate barsiisaan vokaabularii wayi chiippii mataa keessa kaate. Barsaan inspiraashinii jarri Ameerikaa dhufte barsaa pronaanseshinii kan daa'ima faranjii nyaate barsaan giraamarii himaaf gaaffii nattaate barsiisaan giraamarii himaaf gaaffii nattaate kitaaba lafarra deemaa sila nama nan fakkaate kitaaba lafarra deemaa sila nama nan fakkaate. Galatooma baako gaaddisa jireenyaa kan rabbi naaf laata qorrafuu baaduu keessa waan ati naaf taate. Ofii miilan deemtee caammaa anaaf laatte na guddisuuf jettee tabbamee qabuutee tabbamee qabaate anaan haaloo bahuuf ba'aanee qobsitee silaa illee bitu fageenya irraa dhufte barreessee dubbisuuf yookiin na hangate bu'aa barnootaa beekaa kaleessa barattee yeroo naaf kennitee teettee irratti himtee kusiin ga'u jettee mana barumsaa na fidde ingiliffaa akka ni baradhu aguu kan naaf hilte galatoomi abbaa koo waan gaarii naaf goote galatoomi abbaa koo waan gaarii naaf goote. Galatoomii harme galanni kee dhumuu galaana hindiiti bal'inni sammuu kee ardii eeshiyaati hawwiin ati naaf qabdu gaara Kilimanjaarooti jaalalli ati naaf qabdu hin fakkeeffamu waan tokkotti jaalalli ati naaf qabdu hin fakkeeffamu waan tokkotti maal na jalaa ta'eera jetta yoo rabbee an turu ati dhaannaa onnee goodaftee qabdee laalti osoo ani yaamin si amee qaawwaatti. Yommuu angufadhus bika kee ana jechi osoo ani yaamin si amee qaawwaatti sin jaaladha harmee ati oksijiinii kooti sin jaaladha harmee ati oksijiinii kooti. Waa'ee kee dubbachuun natti ta'e lakkuu situu naaf filatee mana barumsaa kuu agareen dhageenne kan akkasii takkuu afaan kan barsiisu manni barumsaa kuu doongii baaf naan jedhe gaafa an jalqabu jaalalaan si simatu jannummaa sin qabu caccabsii baradhu naan jedhe poolisiin sin qabu caccabsii baradhu naan jedhe poolisiin sin qabu. Caccabsee baradhe poolisiin nan qabu giraamariin sirreesse akka seerri hin dabne. Galatoomii akkuu har'a ingiliffa dubbanne waa baay'ee dubbadhus waa baay'ee naaf yeroo na daangeesse malee silaa itti fufa har'aaf asin dhaabnee nagaatti isiniin jenna isinoo maal jettu nuti isin jaalanna fuula keessantu ifa mallattoo jaalalaa ergaa kenna finne nagarra nuuf oola ergaa kenna finne